السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خبجمتوتا في جالتمتوتا دعوتوتا خينيا ميديا مرافق إرّا قبي أدى اسم برانجينيا خيسوما تينيا أرّا خانك أواني دياني ميغا جرينيا بيا بقى خيستي مال أكا جروفي حالي مو مال أكا فكاتو ولين إلى الله تناف همدو مساقنتا تينياتي نفانا تران أفيرا تينيا obboleeyyan kiyyaa kabajamoo fi jaalatamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattootaa akkasumas hordoftoota keenya meegaa namni nuti qabannee dhiyaanne eenyu yookaan ammoo keessummaan teessan laata eenyu kan jedhu irratti waliin haachi deemnu. Keessummaan nuti har'a qabannee dhiyaasne nama seenaa golaa fi akkasuma goda seenaa hunda nuuf gabaasuu yookaan nuu ibsu taa'udha. Inninis eenyu jedhneeti jalqaba gaa eenyummaa isaatirraa wajjin laalla. Tanaaf gaa meegaa isa kanaa wajjin hawal barru durarraa jalqabne jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee abbaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa akkasuma gaa sheekha keenya mee guyyaa har'aan tanaa gaa bagaa istiidiyoo teenya tanatti nu argamtee afeerraa teenya nu kabajjee dhuftee siin jenna. Jalqaba irratti mee maqaa keetii fi iddoo dhalootaa achirraa jalqabne inni kun eenyu jaanga yookaan keessummaan teessan tun eenyu nun jechaa jiran. Tanaafuu mee eenyummaa teessanirraa eenyu maqaan keessan bikki dhaloota keessanii yoo eessaa waan jirurraa haa jalqabnu itti fufi. Obboleeyyan kee baarakallahu feekum warri na dhaggeeffatan warri nu daawwattan galatoomaa isinii jenna. Isinillee warri gartee nu dhiheessitanii istuudiyoo keessanitti dhihaanne galatoomaan isinii jaa. Ani yoon isiniif hime maqaan kiyya جبريل علي خوي نانجان تكاو شيخ جبريل علي خوي نانجان دالون خيا بيا جارسو لغمي تيتين دالده دالون خيا تاريخان ان دالته امتا كومتو كوفي يبسغلي في افرتا ميشاني انغانتين دالده دالون خيا هم مسي بكتين تي دالده سني يچو hayyee yeroo jalqabaatiif jechuudha osoo isin biyyarraa hin bahin dura haalli isin iddoon isin ittiin guddatte yookaan ittiin dhalattan san keessatti maal ture? Ani akkumaan jeetti gaa dhaloota kiyya boodaan eegaan if baree xiqqeenya if baree umriin kiyya yookiin amata 12 13 barnoota quraana ganduma keenyatti eegalee quraana baradhee quraana islaamaa baradhee quraana fixee eegasii immoo eegaan umriin kiyya ama 15 fi 16 ta'e biyya kiyyarraa deemee karaa biyya noolee yaani karaa biyya noolee kana dhufee achitti ilmi baradhee amata ilaa amata umrii kiyya ama 20 ilmi baradhee sheekootii takkaa fi lama biratti karaa noolee naannawaa kombolchaa kana biyya noolee keessatti baradhee eegaan ilmi xiqqashoo baradhee ilmi islaama baradhee beeudaan akkasittiin biyya alaa deemee jechuudha. Gaata biyya alaa gaa taariikha dheeraadha. Biyya alaa deemuun kiyya biyya Suudiitiin deemee biyya Suudiitillee nama hedduu wajjin deemne nama hiriyoota kiyyaa karaan itti deemnillee karaa dheeraadha. Miilaanii biyya Itoophiyaarraa baanee Soomaalii seennee Somaaliirraa Jabuuti seennee Jabuutirraa Yaman seennee Yamanirraa Suudii Arabii dhaqnee Suudii Arabii dhaqnee akkasitti hajjii goonee achi booda dubagaa jaami'aa Madiinaadhaa yeroo san eegalamti jaami'aa Madiinaadhaa eegallee rabbiin gaa nasiiba nu tolcheetuma kan waraqaallee hin qabne jaami'aa Madiinaa san seennee gargaarsuma gaa islaama biyya saniitiin keessaa rabbiin gaa nasiiba nu tolcheetuma kan waraqaallee hin qabne jaami'aa Madiinaa san seennee gargaarsuma gaa islaama biyya saniitiin keessaa gargaarsa namoota gaa bulchaa jaami'aa sanii zaman sanii Sheekh Abdul Aziz bin Baaz yaaniin gargaarsa isaatiin akkasitti jaami'aa harkannee gaafniin jaami'aa eegalee ama tokkoo fi 964 achittiin jaami'aa eegalee achi keessa gaa jaami'aa san turre jechuudha. Hammana jechuudha eegalii gabaabdutti barnoonni ani fudhadhe. Barnoota diiniidhaatiif jechuudha kan isin biyyaa baatan jechuu. Barnoota diinaati. Barumsa idilee hoo hangam takka barattanii jirtan? Barnoonni an baradhe gaa hoggaadha jaami'aa san seenne jaami'aa sekendarii yaani saanawii san achitti barannee saanawii hogga finne kulliyyaa seenne kulliyyaa sanitti gaa kulliyyaa shari'aa jedhanii waan gartee shari'aa islaamaa hadiisaa fi quraanaa fi gaawannoo adda addaa uluma islaamaa kan adda addaa achitti barannee shahadaa digirii fudhannee shahadaa leesaansii yan fudhannee eegasii biyya deebi'ee gaa amata
kuma tokkoo fi 970 jaami'aa irraa bahee zamana san zamana Haile Sillaaseetii akkasii biyya deebinee diree dhawaa qubannee jechuudha. Hedduu takka galatoomii achi aansuudhaan jechuudha eegaa achirraa baatanii jechuun gara biyyaatti as deebitaniin booda jechuudha san dura immoo wantoonni karatti isin qunnaman ni jiranii? Barnoota keessatti gaa dhugaa barnoonni nu qunnamee ni jira waa hedduun nu qunnamee wanni gaariin tan nu qunnamtanii jirti rakkinni adda addaa tan nu qunnamtanii jirti rakkinni nu qunname tokko awwalan baasaboortee hin qabnu zamana san baasaboortee namni akka keenyaa kun argachuudhaaf gaa numaahuu hin kajeellaa nu hin jirtu. Baasaboortee dhaba namni biyya alaa gaa taa'uu kan dandeenye beekamaadha. Akkasuma waliin egaa san hundaafuu tarkaanfannee if wareeynee biyya san dhaynee baasaboortee dhaba dhaynee baasaboortee dhaba gaa hoggas dhayne bakka san dhayne gaa hoggaadhaa jaami'aa san ni argattan nuun jaan baasaboortee fidaa nuun jaan. Baasaboortee qabaachuu hin turre baasaboortii maanaa'u hin beeynu hin yaadannee isin duratti jechuudha. Waan ajaa'iba rabbi waan taariika isinii ibsu jeena waan nurra kute. Achirratti gaa baasaboortee fidaa hogga nuun jaan deemnee jidda dhaynee imbaasee Itoophiyaa bira dhaynee baasaboortee nu kan jennee nuti Itoophiyaadha. Itoophiyummaa keessan isin hin beekuu jee. Itoophiyaadha jennee kun afaan kamii jenneen akkasii eega booda akka nu godhu dhabee baasaboortee nu kenne rakkoon nu mudatte takka tanagaa. Tana boodaan gaammoo gargaarsi warri Suudii nu godheetuma hayyama nu kennanii akkasuma waliinuu barnoota nu kennanii waan gartee itti jiraannullee nu kennanii jiruu bareedduu jiraachuu turre amma jaami'aa fennutti akkasitti hojjan akkasitti barannee barnoota san booda gallee jechuudha. Oga galleegaa silaa rakkoon biyya eega galleegaa rakkoo guddoo nu qunname sun gaa waan haasawa dheeraa fedhaatti gabaabdutti yoon isinii gabaabse oga biyya dhayne namni gaa afaan arabaa barnoota arabaa qabu hojiin harkatu nu jaanii hojuma isaaniitti illee nuti kajeelle laakiin akkamiin nama keenya barsiifne jenneetuma if ramadnee tattaafata adda addaa goonee namoota keenya diree dhawaatiin eegallee diree dhawaatii madarsaa xiqqaa tokko bannee madarsaa afaan arabaatii fi afaan oromoo gaafa sin jiran gaa afaan arabaatiin barsiifnee quraana haa ta'u waan gartee luqaa afaan arabaa haa ta'u waan diin islaamaa haa ta'u barsiifnee akkasii madarsaa san barsiisuu turre jechuudha ilaa hamma Haile Sillaaseen kufutti waggaa Haile Sillaaseen kufee booda wanni gaa ta'uu dandeenye gaa rakkina kanaa wajjiniin waggaa dargiin dhufe dargiin kunis gaa rakkoo adda addaatiin ziyaadaa nutti godhee firraa gaa waggaa san namni keenyaas dhumuudhaa fi waan adda addaatti argame Jabuuti baqannee Jabuuti turre waaqessaan Jabuuti gaa wanni haasafni Jabuuti dalagamu waan dheertuudha amma na jechuun wanni nu qunname. Waan gaariidha hojjettan waan gaarii dabarsitan. Egaa erga biyyaa baatan jechuudha isin diiniidhaaf biyyaa baatan malee rakkoon adda addaa biyyaa isin hin baafne moo rakkumaa fi diiniidhaan wal qabateeti haaluma saniin biyyaa bahuu dandeessan? Nuti biyya irraa bahuun keenya awwalan dhugaadha rakkoon ni jirti rakkoon haa jiraatu rakkoo sun nama beeku malee namni beekuun turre yeroo sanitti namni beeku ni jira nuti illee ammoo rakkoon sun tan nu dhagayamtee jira maali tan nu dhagayamtee namni barnoonni biyya tanatti hedduu barnoota guddaa guutuu hin argatan jechuu beekne biyya keenya barnoonni diinaa dhugaa akkuma beekamutti ni jira baadiyyaa sheekotni ni barsiistu laakiin barnoota guutuu miga barnoonni sun waan hin argamne jecha barnoota san baranne jennee san irratti baane jechuudha alhamdulillah san arganne gaa hogga deebine barnoota san barsiifne jennee ammaas rakkoo guddoon nutti argame awwalan barnoonni zamanaa waan adda addaa barsiisuun madarasa tajaajila san dandeessuu fedha dandeettii maallaqaa fedha waan adda addaa fedha gaa fi ammas namni barsiisu kun argamuu fedha namni barsiisu kun numa qofa beemlee namni kan darajaa teenyatti waa barsiisuu danda'u hin jiru rakkoo adda addaatiin nu qunname gaa sanitti isa waan beekamaadha jechuudha. Eegasiin jechuudha waggaa osoo jalqabarrammee hudduu duuba taraa takka isin deebisne jechuudha. Gaafa biyya turtan dhaloota irraa eegaa xiqqoo guddatee namni kun gaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa yookaan sadarkaa lammaffaa jaameetii barachaa deemta. Mana barumsaa sana seenuu hin daddeemne yookaan siif hin hayyamamne mana barumsaa san jalqabu yookaan moo hin jiru manni barumsaa gaafa sanitti. Biyya keenyatti namni barnootaa hin jiru gaafa zamanatti gaa namoonni beekaa taarikhni beekamaadha. Manni barnootaa numaa hin dhagayamne hin jiru. Nuti ilmaan baadiyyaati awwalan qabla kulli shay ilmaan baadiyyaatti wanni barnoota yan barnoota diinaa quraana rabbiitii fi ilmi waan shari'aa yoo taate malee barnoonni biraa kan gartee kennamuu danda'u numaa hin jiru magaalaa gurguddoo ka adaree yoo taate malee magaaluma biraatti illee hin jiru barnoonni yeroo sanitti yeroo nuti dardarummaadha silaa baratan san wanni barnoota yan numaa hin dhagayamne biyya teenya keessatti tanaaf jecha gaa barnootuma kanaa umee haa garuu jenneeti ala baane malee rakkinni barnoota beekamaadha uummanni yoo taariikha ibooda deebinee yoo ilaalle
barnoonni zamana san cufaadha namni dukkana keessa jira jiruun hin jirtu barnoonni hin jiru jiruun nama barnootaan jiruu taate malee barnoota dhaba jiruun ta'uu hin dandeemtu jechuudha barnoonni numaan argamne jechuudha zamana sanitti kana onneen isinii ibsu. Hedduu takka gaa jechuun barumsaafis hin dhaqqabne ture jechuudha barumsa achi jechuudha magaalaa gurguddoo fa'aa keessa malee dhaanaan jechaa jirta jechuudha. Barumsa diiniidhaaf isin qabiyyaa baatan malee barumsa idileedhaaf miti jechuudha. Barnoosuma idileedha laakiin barnoota diinaa wajjin barnoota biraatti dhoorkaa hin qabu waluma hidhaadha. Waa katabuun amma waa barreessuun kun afaan arabaa haa ta'u afaan bira afaan ingilizii haa ta'u afaan adda addaa haa ta'u waa barreessuu kana madarasa baratan malee ala barachuu hin dandeenye. Tanaaf jecha barnoonni nuti barachuu feene barachuu barbaanne barnootuma guutuudha jecha afaan arabaa haa ta'u malee hisaaba haa ta'u saayinsii haa ta'u waan gartee fayyadtirarra qaama namaatiisutti haa ta'u kun hundaa'uu numa baratama jechuudha laakiin afaanumaatitu afaan arabaati malee tanaaf jecha wanni akkanaaf hungaa biyya zamana sun biyya keenyatti argamuu hin turre jechuudha. Iddoon lagni mixee kun jechuudha iddoo lafa seena qabeetti akkasuma gaa iddoo lolli adda addaa irratti deemaa ture yeroo dheeraadhaaf jechuudha mee waa'ee kanarraa hoo odeeffannoon ati nu ibsuu dandeessu ni jira? Wallahi rakkoon naannawa mixee laga mixee sunitti argamte lagni mixee kun biyya jaarsoo jedhama biyya jaarsoo kun biyya guddaa gama bahaa harar gama bahaa titta wasanatti Soomaalee kayaanu biyya jaarsoo jedhamtu biyya jaarsoo tun biyya guddoodha biyya jaarsoo kun akka hogga addaalaalletti isiin akka sadiitti ilaalamti warra afaan Soomaalii malee hin dubbannee jira jaarsoon tun warra afaan lachuu afaan Soomaalii afaan Oromoo dubbatu jira warra afaan Oromoo malee hin dubbannee jira biyya guddoodha jechuudha nuti immoo naannawni keenya sun afaan lachuu dubbanna nuti tanaaf jecha waan afaan lachuu dubbannu sun zamana Soomaaliin bilisummaa baate amata 100 fi amata 1960 fi 263 Soomaaliin gaafa bilisummaa baate san ummanni keenya maal laalu ture karaa Soomaalee kana baqannee daqaa Soomaalee kana deemnee Soomaalii wajjin gartee hidhannee bilisummaa barbaannaa waan akkanaati itti dhagayame tanaaf jecha rakkinni jiru tokko guddaan zamana nuti jiru sun zamana nuti yeroo sun argame akkamitti gabrummaa tanarraa baanaa Soomaaliin tun yumkin isiin gargaaraa yaada kana qabaachuu turanii yaadni sunillee gabaawwanni gartee addaatee dirree bahee argame hin jiru laakiin yaada san qabaachuu ture san jecha namni dardaraa hedduudhaatiitu Soomaalii seenee jechuudha zamana san yaaduma kanaan nutillee yaada kana osoo numa qabnu gaalaakime eega rabbii nasiibni tokko duroo baranneetuma deebine jennee saniini Soomaalii keessa illee kunnee wanni yaadni akkasii ni jira rakkinni akkasii ni jiraachuu ture jechuudha zamana sanitti. Eegaa jechuun namoonni milkiis ni tola milkiis hin tolu orgaa biyyaan baay'ee jechuudha waa hedduun nama qunnama akkaati naa himaa turtetti jechuudha zamana keessa yookaan yeroo teessan sanitti jechuudha waa illee jira akkasuma gaa lafti tuni jechuudha lafa seenaa hedduu qabdii jaan seenaaleen isii hoo maal faadhaan beekamte silaa isiin tuni lagni mixeetu yookaan